السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجه بيت ولاده غرغر ما واقع في يسوسي كتات الكفة ربين وهم دابيكا يسوس غرو وهم دمبيكو وانجيل ماتيوس ديتم يافور سدمي جا أكاسما وانجيل ماركوس كدسدي سدمي لمرتي يسوس غيان كياما يوكين غيان أما يوم كتاين بيكو كابتن لما فا ربين هنددبو يسوس غرو هنددبا وانجيل يوحنس جا أفرر يسوس كراديمي ددبي جرا Abdi sadapa Rabbi hir'in hundarraa'u qulqullaa'ee jira. Yesus garuu dadhabee hirrii barafee turee jira. Wangeela Maarqos 4:38. Qabxii arfaffaan Rabbi waan fedhe hundaa hojjechuu danda'a. Yesus garuu ofii isaatiif homaa tokko gochuu hin danda'u jedha. Wangeela Yohaannis 5:30. Qabxii shanaffaan Rabbiin uumamtoota hundaa nyaachisa malee ofii isaatiif hin nyaatu. Yesus garuu beela'ee nyaate jedha. Inni dhugas Maarqos 11:12 akkasuma wangeela Luuqaas 24:36-42. Qabxii ja'affaa Rabbiin ni qormaata malee hin qormaatamu. Yesus garuu seexanatu isa qormaataa ture. Wangeela Maatiyoos 4:1-7 akkasumas wangeela Maarqos 12:13 irratti waan kana beeki. Tokkoffaa namni waaqa hin ta'u waaqnis nama hin ta'u. Yesus ergamaa Rabbiinii wangeellis kan saba Israa'el qofaaf ergameedha. Yesus kan saba qofaaf ergameedha. Wangeela Maatiyoos 5:24 akkasuma Quraana irratti 61 sadaffaa macaafa tokkichi amma biyya lafaa hundittiin amanteettiin buluu qabdu Quraana fi haaddisa qofa. Karaan tokkichi uummata amma biyya lafaarra jiru jannata galchuu karaa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa ergamaa xumuraa karaa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam islaamummaa qofa. Wangeela Yohaannis 14:16 dhugaan qalbii ta'e yaa jiraatu Rabbiin nu haa qajeelchu. Rabbiin nu dhugaa barbaadu nu haa taasisu. Aan obboleettii Sumayyaa Tashoomoo.